Yooyyaa akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani naguma nagaa galata waaqayyoof haa galatu isiniin jedha egaa deebi'ee tanan jiraa jechuudha faamilii yeroo darbee gaddaan kutee tanan ture jechuudha naannoo ji'oota dheeraa almost ji'oota sadii olii fi duraan karaa itoo bilaak maarkeetti iddootti koomee yookaan gabaa gurraacha akkasuma karaa baankiitiin illee guyyaa hundayyuu akkuma beekamu karaa itoo bilaak maarkeetiin biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankota qaqqajareen qabadhee dhufa ture jechuudha. Baankii Daldala Itoophiyaa, baankii Awwaash, baankii Oromiyaa, baankota garaagaraa qaqqajareen baankii qaqqajareen qabadhee dhufaa ture jechuudha. Asirratti beeksisaa ture jechuudha. Akkasuma karaa itoo bilaak maarkeetiin immoo biyyoota 20 biyyoota garaagaraa jechuudha. Oo dabales dabale jedhee yoo qannase jedhee karaa asiin karaa chaanala kanaan beeksisaan ture jechuudha. Amma immoo xiqqoo addaan jalaa ceete amma immoo deebi'ee tanan jira jechuudha. Faamilii deebi'ee tanan jira egaa akkuma beektan egaa akkuma dura beektan jechaadha. Chaanala kana immoo subscribe share like godha isiniin jedha. Warroonni mana kanaaf immoo akkuma jedhe warroonni mana kanaaf maatii taatanii jechuudha. Warroonni immoo haaraan immoo dhufaa jirtanii anaa dhufu baga nagaan dhufta welcome isiniin jenna. Chaanala kana subscribe share like gochuun gara maatii kiyyaatti naaf dabalamaayii isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa immoo biyyoota karaa baankiitiin illee qabadhee hin dhufne karaa itoo bilaak maarkeetiin qofaan naannoo biyyoota 13 qabadhee dhufee jira jechuudha. Bururraa kaasee karaa baankiitiin illee baankota akkuma jedhamu baankota qaqqajareen qabadhee dhufa. Itoo bilaak maarkeetiin akkuma duraatti biyyoota 20 qabadhee dhufee jechuudha. Bururraa kaasee har'a xiqqoo bakka guyyaa jalqabaati jechuudha. Sanumatti muufanii akka waan nan badeefin isinitti majiratan akkuma jedhe sababa rakkoo yuutuub xiqqoo saafan adda kutee jechaadha. Egaa akkuma jedhe immoo deebi'ee tanan jira jechuudha. Akkuma beekamu biyyootaan qabadhee dhufu kanneen akka Ameerikaan, Doolaarii, Kanaadaan, Doolaarii, Awustiraaliyaa, Doolaarii, Hooman, Rihaala, Kuweet, Dinaara, Bahareen, Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Bahareen, Dinaara, Chaayinaa, Hayyowaanii, Joordaan, Dinaara, Paawundi Starlingii, Yuuroo, Turkii Liiree fi kan kana fakkaatan jechuudha. Guyyaa hunda biyyoota kana qabadhee dhufaa jechuudha. Yeroo darbee keessa kun biyyoota 13 garuu biyyoota 20 qabadhee dhufaa ture. Biyyoota 7 immoo boru ittiin dabalaa jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee baankii qaqqajareen qabadhee dhufa. Baankota keessa immoo guyyaa boru baankii tokkoon qabadhee dhufaa jechuudha. Yookaan baankii Awwaashii yookaan baankii Daldala Itoophiyaatiin baankota keessa baankii tokkoon qabadhee dhufu qophii xumuree tanan jira jechuudha. Egaa guyyaa har'aa dabale yookaan hir'ise jechuu hin danda'u jechuudha. Maaliif reefuun har'a gara kana dhufe waan ta'eef yeroo darbe dhiiseen ture reefuun nan lallaala garuu akkas sakattee baay'inaan hin ilaalu jechuudha. Kanaafuu guyyaa har'aa dabale yookaan qannaseen jedhu amma oolmaa nama sharafaa akkaataa itti sharafachaa oolaniin qofa isinitti himaa jechuudha. Egaa akkuma beekamu Ameerikaa doolaarri irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'a karaa itoo bilaak maarkeetti iddootti koomee yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 89 fi saantiba 98 jechuudha. Naannoo birrii 100 fi 90 ga'uu ga'ee jira jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko immoo karaa itoo bilaak maarkeetti iddootti koomee yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 38 fi saantiba 95 sharafachaa oolan jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeettiin kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetti iddootti koomee yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 36 fi saantiba 05 kan itti aanu Hooman Rihaalii tokko karaa itoo bilaak maarkeetti iddootti koomee yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 93 fi saantiba 39 jechuudha. Kan itti aanu Kuweet mootii birrii jechaadha. Biroota keessa birriin Kuweet birrii tokkoffaadha jechuudha. Doolaar biyyoota hundayyuu hin caala birriin Kuweet tokkoffaadha jechuudha. Guyyaa har'a birrii 600 fi birrii 17 fi saantiba 21 sharafachaa oolanii jiru jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeettiin akkasuma Duubaay dirhaamiin tokko immoo karaa itoo bilaak maarkeetti iddootti koomee yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'a birrii 51 fi saantiba 71 jechuudha. Yeroo darbe ilaalee tanan ture garuu birrii 50 ture qannasee ture jechuudha. Guyyaa har'aa immoo dabalee jira jechuudha. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeetti iddootti koomee yookaan gabaa gurraachanii birrii 50 fi saantiba 62. Kan itti aanu Bahareen dinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeetti iddootti koomee yookaan gabaa gurraachanii birrii 500 fi saantiba 04. Kan itti
Kan itti aanu chaayinaadha. Chaayinaa yoowwaniin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 27 fi saantiba 82. Joordaan diinaarri tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 67 fi saantiba 83. Paawundi sterlingiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 56 fi saantiba 60. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 22 fi saantiba 33. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 4 fi saantiba 22 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoota qabadee dhufe akkuma jedhe biyyoonni 13 kana fakkaatu jechuudha. Biyyoonni 13 kana fakkaatu jechuudha. Guyyaa boruummoo akkuma jedhe biyyoota 20 akkuma duraanii biyyoota 20 qabadee dhufaa jechuudha. Karaa baankiitiin illee baankii akka jaree qabadee dhufuudhaa fi qophii xumuree tanaan jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa kanan qabadee dhufee jira jechuudha. Akkuma beekamu yeroo darbee dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Yeroo darbee garuu turee jira akkuma jedhe ji'oota hedduu lakkoofsite erganii dhiise jechuudha. Almost akkuma jedhe ji'a 3 ji'a 4 akkasiin ta'a. Ji'a 3 natti fakkaata. Ji'a 3 jechuudha erganii hojjechuu dhiisee akkuma jedhe hamma deebi'ee tanan jira jechuudha. Egaa faamilii akkuma isiniin jedhe chaanala kana warroonni haaraa taatanii sabskiraabii sheerii laayikii hiriyoota keessaniif sheerii laayikii gochuu hin dagatina. Warroonni immoo mana kanaaf maatii taatan sheerii laayikii godhaa isiniin jedha. Irra deebi'ee kana isinitti hime jechuudha. Kan biraa immoo waan qeeqasoo barbaadan yaada soo barbaadan karaa koomentiitiin na gaafadha jechuudha. Waan hundayyuu karaa koomentiitiin na gaafachuu hin dandeessu jechuudha. Egaa akkuma beekamu biyyoota ni qabadee dhufee guyyaa har'aatii fi kana fakkaataa jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruutii jechuudha. Fakkeenyaaf birrii biyya Joordaanii dinaara jedhama. Warroonni mana badaabii jirtan immoo dinaara biyya sanii miti jechuudha. Kan si fudhattan dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beeruut yookaan limneen birriin biyya Beeruut yookaan limneen maal jedhama? Paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin biyya Beeruut yookaan limneen immoo baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Yemenitti xiqqashuudha jechuudha. Birrii Itoophiyaatti gadi. Salphumatti birriin Beeruutii birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Fakkeenyaaf doolaarii 3 maqaa Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Austraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Isaan sadan kana keessa isin kan fudhattanii Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu jechuudha. Warroonni mana badaabii jirtan Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruutii yookaan limneen jirtanii jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtan birrii biyya sadaa miti. Kan fudhattanii fakkeenya birrii biyya Joordaanii dinaara jedhama. Dinaara biyya sanii osoo hin taane dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii ta'a jechuudha. Doolaarota keessammoo Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaan naaf tura.